Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalattamtoota hordoftoota Afran Funny Show nagaanaaf qabdanii nagaanaaf jirtanii as geessanii baga nagaan as geessanii bultanii hortanii dagaagtanii ammallee bula hora dagaagaa afeerraa teenya asumaan YouTube channel kanaaf warreen haaraa taatan subscribe tuutanii mallattoo notification yookaan mallattoo beelii kan fuuldura yookaan tuutanii mallattoo all kan jiru yookaan barreeffama all jiru irra kaachuu hin dagatina hamma xumura walaloo keenyaatti yookaan hamma xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Walaloon nuti har'a qabanne isiniif dhiyaanne akkuma beekamu Afran Funny Show walaloo addaa walaloo yookaan dinqisiifattoo walaloo kaka'umsa qaama keessatti isiniif ooltu walaloo akkasii waan qabanne isiniif dhiyaanneef walaloo tanatti akka gammaddan abdii isinirraa qabna. Walaloo tana erga daawwattaniin booda sheerii fi koomentiis laayikiis nuuf godhuu hin dagatinaa. Garuu jalqabuma irratti viidiyoo kana laayikiidhaan eegala isiniin jedha. Osoo isinitti hin araraafne yookaan isinitti hin dheereessine yookaan isinii yaachifne duratti gama walaloo keenyaatti haa dabarru. Yeroo gabaabduu kana booda walitti hadachaanu. Walaloon waa'ee maaliiti kan jettaniif walaloon waa'ee haadhaati jechuu yookaan deessee teenyarraa kan walaleeffame hedduu isinitti toluusaa mee laayikii keessaniin ilaala gama walalootiin dabra na dhaggeeffadha. Haadha qe'ee haadha maatii haadha loonii haadha waatii gara laaftuu arjaa namaa sin argatin ijji hamaan sin argatin ijji hamaan iftuu dhugaa yaa taliile mukaan ba'aa yoon si ilaale mukaan ba'aa yoon si ilaale madda barii haadha hundee walaloon haadha keenyaa yookaan deessee keenyaa kan armaa olitti dubbisne kana ta'a. Kun gabaabduu kan xiqqoosii mata dureessii waan taateef guddoo isii argachuudhaaf gama viidiyootti aanu irratti qabannee isiniif dhiyaanna. Nu faana tura, nu hordofaa, subscribeidhaan nu bira dhaabbadha. Akkasumatti share godhuu hin dagatina. Tan amma itti dabaruu yaanu kan amma yookaan walaloon itti dabaruu yaanu walaloo yookaan nama gaarii filachuu yookaan nama qabaataa fi yookaan nama dhagaa hojii yoon saa'iboome kamiin irra naa wayyaa gaafa rakkoo adda sii ba'aa jechuu. Kanaaf gaafaati guddate maal yookaan maal inni hubsiiftaa kan jedhu ta'a. Nu faana turaa kanattis ammaan isiniif darba. Gaafa itti geesse gaafa abjuun kee dhugoome bakka gaarii teesse boruu fira siif ta'uu kanarra si deesse boruu fira siif ta'uu kanarra si deesse. Har'a haala kee ilaalanii hancufa sitti tufu har'a haala kee ilaalanii hancufa sitti tufu har'a haala kee ilaalanii hancufa sitti tufu guyyaa milkaa'ina kee si yaafatanii sitti dhufu guyyaa milkaa'ina kee si yaafatanii sitti dhufu. Gaaromina siif qaban himachuu itti fufu gaaromina siif qaban himachuu itti fufu. Ati isa darbee kaasteen boreessin madda ati isa darbee kaasteen boreessin madda utuu itti dhiisteeyyuu yaadee gadda utuu itti dhiisteeyyuu yaadee gadda. Kan namaatiif yeroo hin gubin yaadni sama kaayyoo keetiif ciccicee laga gama kaayyoo keetiif ciccicee laga gama. Kan namaatiif yeroo hin gubin hin yaadni sama kaayyoo keetiif ciccicee laga gama kaayyoo keetiif ciccicee laga gama. Akkasumatti hordoftootaa fi kabajamtoota keenya kan ilammaan tanaa wajjin turtan obboleessa keessan Afran Funny Show kana boodaas waan baay'ee qabatee dhufu ta'a. Akkasumatti walaloon baay'ee qabatee kan inni dhufu walaloo hedduu nama dinqisiifatu kan ta'anidha. YouTube isaa subscribe fi like share godhuudhaan wal biraan gayaa jajjabeessaan afeerraa teenya hamma viidiyoo dhufuun walitti dachaanutti nagaatti.